Guyyaa har'aa immoo inni dhiiraa gaaffii inni kaadhima isaa ishee dubaraatiif dhiyeessuu qabutti waliin ilaalla. Akkasuma gaaffiin inni dhiiraa ishee dubaraatiif dhiyeessuu qabus gaaffiiwwan 10tu jiru. Gaaffiiwwan 10 sana mee wal faana ilaalla. Tokkoffaa irratti waaqayyoof kabajaa fi jaalala qabdii kan jedhu irraa adda baafachuu qaba yookaan immoo qorannoo kana riiserchii kana kaadhima isaa ishee dubaraa sana irratti hojjechuu qaba jechuudha. Inni dhiiraadha. Callistee ijumatti bareeddee fi natti bareeddi kunii yookaan immoo yeroo darbe maalan jedhee ture ija koo keessa galtee laphee koo keessa galtee jedhu waanuma laphee kee keessa galte qofaadhaaf miti yookaan immoo waan ija kee keessa galte qofaadhaaf miti. Nama tokko gaa'ilaaf naataati jettee kan ilaaltu bareedina miti, bareedinatu mana dhaaba miti. Bareedina mana dhaaba miti kana yeroo darbes dubbadheen ture irratti. Bareedinni gaariidha, bareedinaan hin mormanii, bareedina waaqayyotu namaa kenna. Nama waaqayyo uume hundumtuu immoo bareedaadha. Dhugaasaa dubbachuuf yoo jenne nama waaqayyo uume hundumtuu bareedaadha. Waaqayyo dhala namaa kamiin iyyuu bareechee uume. Sitti bareedaa fakkaachuu dhiisuu danda'a malee sitti bareedduu fakkaachuu dhiisuu dandeessi malee nama waaqayyo uume uumamni wakkee waaqayyoodhaa hundumtuu maalidha? Bareedaadha jechuudha. Egaa waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf akkaataan ittiin ishee filachuu qabu yookaan immoo akkaataan ittiin ishee ilaaluu qabu yookaan ulaagaan kaadhima isaa ishee dubaraa sanaaf kaa'uun irra jiraatu waaqayyoof kabaja qabdii namni kun. Waaqayyoon ni jaallatti. Dubara waaqayyoof kabaja qabdutu abbaa manaa isheetiifis waaqayyoof kabaja qabaachuu dandeessi. Maatii isaatiif illee akkasuma kabaja qabaachuu dandeessi. Dubartoonni tokko tokko yoo ilaaltanii maatii isaatiif illee kabaja qabdu. Haadhaaf abbaa isaatiif illee kabaja qabdu. Dubartoota amaatii ishee reebduu faatu jirti. Amaatii jechuun haadha abbaa manaa ishee jechuudha. Haadha abbaa manaa ishee. Fakkeenyaaf amma haadha manaan qabaa. Haati manaa koo haati koo haadha manaa kootiif amaatii jedhamti kana beektu jechuun kana zirzirii isaas illee hin barbaachisu. Dubartoota keessa ba'anii dhaqanii amaatii isaanii reeban, amaatii isaanii hin jaallanne akkasuma abbiyyuu isaanii jechuun abbaa gurbaa jechuudha kan hin jaallanne maatii isaa ijumaan argaa kan hin jaallanne faatu jirti. Waaqni isin ittiin qabiin ishee akkasii warri dhiirota dhugaan isinii hin jedhu. Akkasitti illee dhaabbadhaafaa malee akkasiin fuudhinaa. Dhugaa akkasitti haaftu isheenis. Dhugaan isinii hin jedhu. Isheenis akkasitti haaftu malee dubartii abbaa kee hin jaallanne, haadha kee hin jaallanne, obboleessa kee, obboleettii kee, firoota kee hin jaallanne yoo firoonni kee mana kee dhufanii ija galagalchitee ija diimeffattee ilaaltu yookaan immoo akkasitti nyaara guurtee ilaaltu ishee akkasii waaqayyo isin ittuun qabiinii isinis immoo kana sirriitti irratti hojjedhaati ishee waaqayyoon kabajju, ishee waaqayyoon jaallattu, ishee immoo maatii kee illee immoo akkasuma siif jaallattu, ishee si jaallattu jechuudha. Kana adda baasuu kan dandeessu waaqayyoof kabajaa fi jaalala dhugaa qabaachuu. Waaqayyoof kabaja qabaachuu waldaa dhaqanii shabashabanii galuu qofa miti. Waaqayyoon jaallachuu jechuun faarfachuu qofa miti. Waaqayyoon jaallachuu jechuun afaanumaan dudubbachuu otoo hin taane jaalala waaqayyoo sana keessatti of eeddee sodaa waaqayyoo keessa jirti taanaanii siifis maatii keetiifis maal qabdi jechuudha? Kabaja qabdi jechuudha. Kabaja qabdi jechuudha. Macaafa fakkeenyaaf boqonnaa 31 lakkoofsa 30 irratti maal jedhaa? Simboon namarra dabartiidha. Miidhaginnis nama hin gowwomsiti. Dubartiin waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamtiidha. Haleluuyaa. Simboon namarra dabarti jechuun bareedinni kun jechuudha. Bifti kun jechuudha. Wanta amma bakkeedhaan argamu kun maal ta'a? Namarra darbaa. Namarra hin darba. Wanti hin darbine hin jiru. Wanti hin darbine tokkoyyuu hin jiru hin darba. Bareedinni bifaa hin darba. Jabinni kunis hin darba. Wanti hundumtuu darbuudhaaf jira. Itti fufeetu maal jedhaa? Nama gowwomsanni kun dhagaa.
nama gowwoomsadha simboon bareedinni fuulaa kun bareedinni qaamaa kun namarra darba nama gowwoomsa yoo dhugumayyuu immoo nama gowwoomsa tokko tokko amma bifuma isaa kana ilaaleetu waanuma nama caalutti fakkaata waanuma nama caaltutti fakkaata ana malee namni hin jiru itti bakka shurrubbaa ishee kana fuutee dambashi gooteennaan bakka kan akka koo eessa jiraa itti kan si caalu meeqa jira malee maal taateeti of tasgabbeessi malee maali shurrubbaan kee kun barbormoluu ta'uu danda'a maal beekta moluu ta'uu danda'a dhumuu danda'a sirraati isa tarra bareedinaan amana malee namni hin jiru itti warra kaan tuffattu bifti kee kunis irra darbuu danda'a bor ittiin of jechuu hin qabdu ittiin gowwomuu hin qabdu si gowwomsuu hin qabu jechuudha dhiironni yeroo baay'ee kanaan gowwomu baay'ee bareeddi isheen kun jedhu wala ishee kana ilaalanii rifeensa ishee kana ilaalaniitu baay'ee bareeddi dhiironni akkasii dhiirota gowwootaadha hin gowwomiinaaf roota dhugaan isiniin jedhan gowwomiinaaf kun hundumtuu namarra darbaadha itti fufee maal jedhaa dubartiin waaqayyoon sodaattu garuu hin jajamti dubartiin waaqayyoon sodaattu garuu maal taati ni jajamti bakka isheen gaa'ilaaf taatu isheen manaaf taatu ishee waaqayyoon sodaattudha malee ishee baay'ee bareeddu miti isheen baay'ee bareeddu manan dhaabdachuu koo miti bareedina qofaatti yoo hafe gaarii miti jechuudha malee bifuma qofaatti yoo hafe gaarii miti jechuudha malee sun barbaachisaa miti hin barbaachisaa haa ta'u irra caalaa kan barbaachisu garuu sodaati waaqayyoof qabdudha akkasidha warra fuulatti isin babbareedan kana barbaaddu taanaan bunnaa beetii deemaa yookaan immoo mana hoteelaa deemaa achi akka barbaaddan filattaniitu akka wajjin bashannantee galta waan ta'eef gaa'ilaaf barbaadda ta'ennaan garuu ishee waaqayyoon sodaattu ishee waaqayyoon ulfeessitu ishee akkasii barbaadi buleessa gowwomiiniiti lammaffaa sirriitti mana qabuu ni dandeessa macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 10 egaa macaafa fakkeenyaa 31 sana yoo dubbistan guutummaan isaa kan dubartootaati kan dubartoonni ittiin sakatta'amanidha yookaan immoo dubartoonni ittiin jireenya isaanii kana geggeeffatan waa'ee dubartootaa haasaa irra caalaatti jechuudha fakkeenyi 31 kun 10 irraati maal jedhaa haadha manaa mana ishee qabuu dandeessu eenyutu argachuu danda'areera isheen callee gati jabeessa hundumaa irra guddaa hin caaltedha macaafa fakkeenyaa 14 tokko irratti immoo dubartoonni ogeeyyiin hundinuu mana isaanii in ijaaru warri gowwoonni garuu harkuma isaaniitiin mana isaanii kana diiguudha argitu sirriitti mana qabuu dandeessi dubartiidhuma taateefiti mana qabuu dandeessii miti dubartiidhuma taateef mana qabuu dandeessi jechuu miti qamisii uffattee deemteef isheen irraallee qamisii maaliyyuu uffattee miti hundumtu sirreeffatee yaa'a haa ta'u gaasun rakkoo iyyuu hin qabu dubartiidhuma taateefiti mana dhaabuu mana ishee qabachuu dandeessii miti kan mana ishee qabachuu hin dandeenye baay'eetu jira egaa gaa'ilaaf kan barbaadamu ishee kamidha ishee mana qabachuu dandeessudha malee ishee har'a dhuftee borbaatee deemtu miti ishee mana ishee qabattee taa'uu dandeessu rakkinnis yoo jiraate gidiraanis yoo jiraate dhabuunis yoo jiraate wanti garaagaraa kamillee yoo jiraate mana ishee qabattee taa'uu dandeessu malee yoo rakkinni itti dhufe yoo abbaan manaa dadhabe yoo abbaan manaa dhukkubsate yoo chaalenjiin garaagaraa itti dhufe kan gattee baddu miti ishee mana ishee qabattee teessu ishee mana ishee qabuu dandeessu dubartii akkasii dubartii mana ishee qabuu dandeessu qabaa manaa ni dandeessa mee akkamitti mana qabuu dandeessa mee ati qoruus irra jiraata bakka jechuun akkamitti qabuu dandeessa mana akkamitti dhaabuu dandeessa mana akkamitti qabachuu dandeessa mana dubartiin qabaa manaa keessatti baay'ee iddoo guddaa qabdi qabaa manaa keessatti jechuudha ijoollee kan kunuunsu abbaa manaa isheellee kan kunuunsitu qabeenyoo mana keessaa kanallee akkaataatti waa hundumaa qabanii manni kun irra caalaatti harka dubartii keessa jira dhiirri keessaan qabu jechuu miti mana ishee qabachuu ishee dandeessu
ta'uu qabdi malee ishee mana ishee qabuu hin dandeenye ishee bifaan kuulii ta'uu hin qabdu. Bifaan kuulii beektu bifaan kuulii yeroo tokko namoonni abaluu bifattafteedhu. Dhuguma namni tokko bifattafa firoo tokko bifumatti bakka. Bifattafa bifti maal jaldeessaafuu waan gooneewu. Abaluu bifattafeedhu bifumatti hafeedhu gaa. Amma bifa isaan ga'u amma bifa isaan ga'u amma bifa isheen geessu amma bifa isheen geessu. Ishee qabaa mana ishee dandeessu ishee ogeettii taate ishee mana ishee ijaaruu dandeessu. Dubartoonni gowwaaniidha 14 tokko irratti harka isheetiin mana ishee diigdiidha. Ishee ogeettiin garuu mana isheen ijaarti jedhe. Mana isheen ijaarti. Ishee gowwaan garuu harkuma isheetiin mana ishee kana diigdii. Namatu dhaqee mana ishee kana diigatoo hin taane tokko harkuma isheetiin mana ishee diigdeetu mana koo abaluutu diigeetti. Mana koo haadha abaluutu diigeetti. Mana koo abaluutu akkas na jalaa godheetti. Sababii abaluutiif manni koo diigameetta. Sababii abaluu maalii? Sababii makeef diigama yoo diigame. Bakka qabaa mana kee ati sirriitti danda'uun qabaa abbaa manaa kee qabaa ijoollee kee ogummaa qabaachuu akka dubartii Abigaayil kan jedhamtu garee WhatsApp garee chaanaalii kan telegiraamaa irratti barreesseera dubartoota baay'ee isaanii jechuudha. Abigaayil kun dubartii ogeettii, dubartii cimtuu, Naabaal abbaan manaa isheedhaa dubartii abbaan manaa ishee dhiira gowwaa akka inni ta'e yookaan bakka namuma callisee banbanu bakka dhiirummaa masaa laphee masaa dhiibeedhuma nama mootiitti adeemu callisee jechuudha. Mootichi gaafa inni isaan balleessuudhaaf ka'uu dhattee dubartiin kun lakkii abbaan manaa koo kun gowwaadha gowwummaa isaarraa kan kaasu akkas jedhee. Daraakee abbaa manaa koos maatii koos firoota keenyas hin balleessiini. Ani bakka isaa bu'een dhiifama si gaafadha. Jettee dhatteetu Abigaayil kun dubartii miidhagduudhas bifaanis miidhagduudha amalaanis hojiidhaanis miidhagduudha. Bifaanis miidhagi rakkoon hin jiru waaqayyoo tu namaa laata. Amalaanis immoo miidhagi ogummaadhaanis immoo miidhagi. Dhattee mootii dura dhaabbattee dhiifama gaafa isheen gaafatteette ati dubartii cimtuudha ati dubartii ogeettiidha jedheetu sababii isheetii fi du'a abbaa manaa ishee irra dabarsite maatii ishee irra dabarsite firoota ishee irra dabarsite namoota baay'ee du'a jalaa baaste ilaalaa dubartii ogeettii. Waaqayyo ishee akkasii hinettaa qabu warri dhiirota dubartii ogeettii isheen akkasii gaanii callee gati jabeessa caaltiidha. Callee miti iddoo kanattitu diyaamendii faa meerkurii gurguddaa faarra caaltiitu dheera ta'ee natti tola. Callee meerkurii gurguddaarra caalti, albuuda gurguddaarra caalti, warqeerra caalti isheen akkasii. Isheen kam? Isheen qabaa mana ishee beektu. Isheen akkamitti akka mana ishee qabatan beektu warqeerra caalti. Dhugumas warqeerra caalti. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Kanaaf sirriitti akka isheen mana ishee qabuu dandeessuu fi warri dhiirotaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Otoo fuutanii haadha manaa keessan hin godhatiin jechuudha. Kun yeroo kaadhimummaatti jirtanis nafarra caalaa. Erga fuutee mana qabuu dandeesses qabuu dhiisuu dandeesses wajjuma jiraatta. Akka barsiisa macaafa qulqulluutti akka fuudhaaf yeroo kan kiristaanotaatti jechuudha. Wajjuma jiraatta dirqama kee. Kanaafoo booddee gaafa isheen dhuftee mana keessa geesse maallatti fuudhee kana maallarra kaa'ee kana ba'aanarra kaa'ee kana teefumaatii arraba dheerachuurraa otoo hin fuudhiin dorsa laali dorsa qoradhu maaltu si ariifachiise inuma qaqqabama. Adda baafadhu dura otoo adda hin baafatiin fuute taanaan immoo dirqama kee akka dubbii waaqaatti inuma wajjin jiraatta. Boriftaan waaqatu narra kaa'e kanan jedhiin. Boriftaan ba'aa kana maal fidee narra kaa'e waaqayyoon jedhiin. Adeemsa baddee ofii keetiif akkaataatti waa filattu wallaaltee adeemsa baddee ba'aa kana maal narra kaa'e hin jedhiin.
Dura yeroo kaadhimummaatti jirtanitti sirriitti wal qoradhaa, sirriitti adda wal baafadhaa. Anoo kana hin beekne hin jedhiin ergasii booddee. Anoo akkas hin seene, anoo dubartiidhuman seene, dubartiidha malee maalli dharee? Maal dhiirattee fuutee gaafe? Waaqayyo siif dhiisu. Dhiirattee fuutee, dubartiidhumattee fuutee miti maal? Anoo dubartiidhuman seedha tokko tokko immoo mana keessaati. Anoo dubartiidhan see, dubartiidha malee maal dharee obboleessa? Dubartiidha isheen garuu situ ilaalcha badde. Ilaalcha badde. Filannoo badde situ. Hin filanne seeraan hin filanne situ. Kanuman sii dhaamaan. Yoo isheen dadhabbii qabaatte illee erga fuute erga haadha manaa kee jedhamte erga sitti waamamteeti barsiifadhu waan hundumaayyuu. Ittoo hojjechuun beektuu seeraan harka ishee qabii barsiifadhu. Ilaa shunkurtiin akkasittiin muramaa, akkasittiin hojjetama waxiinii, bunni akkasittiin danfaa, kun akkasittiin ta'a, manni akkasittiin qulleeffama, wayyaan akkasittiin miicama, akkasittiin hojjetama hojiin jetteetu barsiifattaa jechuudha bakka akkas ji'uma lamaan sadan tokko fudhatte. Hojii keeti kaa jechuun utuu kanaan dura ilaaltee fuuteetta ta'ee immoo akkas hin taatu silaa. Namoonni baay'een kanarratti dogoggoruu kanarratti gaa'ela isaanii wal hiikaa oolu. Guyyaatti namoota baay'eetu wal fuudhaa oola. Akkasumas guyyaatti namoota baay'eetu immoo wal hiikaa oola. Sadaffaa ogeettii fi tattaaffattuudha. Macaafuma fakkeenyaa 31 15 hanga 19 22 24 27 yoo dubbistanii wantoota sagaleewwan baay'ee bareedaa argattu achi keessaati. Ogeettiif tattaaffattuudhaayi. Haati manaa koo naa ta'u, haadha manaa koo naa ta'uudhaaf isheen adeemaa jirtu kun amma gaa kaadhimummaa keessa teessee kana yaaddala. Kaadhimummaa keessa teessee kanatti kana yaadduu fi gaa'ela ijaaruu deemaa jirta waan ta'eef. Mana ijaaruu deemaa jirta waan ta'eef. Haadha manaa koo naa ta'uudhaaf isheen adeemtu kun. Dhaqna koo qaama koo ta'uudhaaf isheen adeemtu kun ogeettiidha. Tattaaffattuudha. Ogummaa qabdi. Dubartii ogeettiin dubbii akka argiteen dubbattu. Filattee dubbatti. Haasaa. Abbaa manaa ishee wajjin yoo haasoftus filattee haasofti duukaa. Maatii ishee wajjin yeroo haasoftu, maatii isaa wajjin yeroo haasoftu, ollaa wajjin yeroo haasoftu, namoota wajjin yeroo haasoftu, haasaa akkuma argite fuutee afaanumatti dhufee fat gootee lafan keessu. Ilaaltee, itti yaaddee, herregdee, ogummaadhaan haasofti. Waan hojjettus ogummaadhaan hojjetti. Ogummaadhaan waan hojjettuu fi waan isheen hojjettu hundumtu kibha galaaf wal qixxaataaf. Maaliin hojjetti waan ta'eef ogummaadhaan hojjetti. Callisteedhuma hojjetti miti ogummaa. Ogummaan waa babbareechuudhaan beekama. Ogummaan waa mimmiidhagsuudhaan beekama. Ogummaan waa tottolchuudhaan beekama. Itti yaaddee, ilaaltee, ogummaadhaaniti hojjetti malee fakkeessuudhuma duwwaadhaan hin hojjettu. Isheen kam? Isheen ogummaa qabdu. Haati manaa koo naa ta'uu kan adeemtu kun ogeettiidha. Ogummaa qabdi. Haasaan ishee akkam yeroo haasoftu. Dubartoonni tokko tokko yeroo haasaan ittuma dhufee dhumaafiti callisanii muranii buusu akka nama muka muree lafatti gadi buusu callisanii bakka. Dubartoonni tokko tokko immoo utuun haasa'in duratti yaadu. Waaw! Utuun haasa'in duratti yaadu. Utuun dubbatiin duratti yaadu. Ergasii booddeetii haasaa mi'aa arraba isaanii kanarraa baasu. Maaliif dursiteetti yaadde? Utuun dubbatiin dura yaadii jetti miti warri faranjiiyyuu utuun dubbatiin dura yaadii, utuun dubbatiin dura yaaduu. Erga dubbatanii booddeen jiru kabaqa baya afaanii wanta takka afaanii baya afaanitti deeffachuun hin danda'amu. Dubbiin takka afaanii bayennaan alleqe afaanitti deebisuun hin danda'amu. Kanaafoo dursanii itti yaaduu utuun dubbatiin dura dursanii itti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Kun egaan ogummaa barbaachisa. Ogummaa akkasuma tattaaffattuudha. Hojii jaallatti.
Dubartiin tokko tokko hojii kan hin jaallanne duddaan galteedhuma sireerra ciisaa kan ooltu isheen si'anaa kun teesseedhuma tiktookii kana olii gadi oofaa kan ooltu teesseedhuma feesbuukii kanarra dhaama kan ooltu namuma jala deemteema koomentii barreessaa kan ooltu hojii kan hin jaallanne ishee akkasii waan isitti hin qabin dhaabbadhuuf yaa akkasitti ishee akkasii fuuta taanaan. Ishee ogeettii ishee tattaaffattuu ishee mana ishee guddisuudhaaf dhala ishee guddisuudhaaf jireenya ishee guddisuudhaaf jireenya ishee fooyyessuudhaaf ofirrayyuu darbitee hiyyeeyyolii baay'eeyyuu gargaaruudhaaf ishee galgalaa ganama dhamaatu ishee galgalaa ganama tattaaffattu yeroo ishee hojii irratti kan fixxu oduu irratti otoo hin taane dubartoota baadiyyaa beektu miti dhaqanii laga bu'aniitu bishaan waraabanii karaattii walitti dhufanii okkotee dugdatti baatteetu sa'aatii meeqa dhaabattee waa'ee namaa haasofti. Ba'aa baataa jirti. Ba'aa mallee lafa kaa'attee haasoftu maal erga ta'e. Okkotee ishee kana dugdatti baattee eeka abbaa baloo akkana ta'e haata baloo akkana taate. Kan abbaa manaa isaanii sin haasa'u baay'een isaanii abbaa manaa koo ammoo akkasii maalinnoo bakka akkasiidha nama akkasiiti maalee wajjuma rakkachaa jira maleetti. Hamamee qaba ba'aa baattee haasofti dhaabattee. Dubartii arraba dheerattu. Dubartii oduu irratti yeroo ishee fixxu waaqayyo isinitti hin qabiin warri hin fuudhiin jirtan carraa guddaa qabdu barnoota kana argachuu keessanitti gammadaa dhugaan isiniin jedhaan Yesuus gooftaadha. Ishee hojii irratti yeroo ishee dabarsitu yeroo ishee hojiidhaaf invest kan gootu yeroo hundumaa bultee kaatee ishee waa'ee hojii ishee waa'ee guddina ishee waa'ee mana ishee waa'ee maatii ishee yaaddu. Isheen egaan ganamaanii utuu laftiin bari'iiniidha kaateetu maatii isheetiif maal gooteedha nyaata kenniteedha kana duwwaa miti xomboreewwan isheetti immoo hojii agarsiifteedha xomboree jechuun yoo hojii hojjettoota yoo qabaatte jechuudha maatii isheetiif ganama bariidhaan kaatee nyaata laatti. Hojjettoota yoo qabaatte immoo hojjettoota isheetti immoo hojii agarsiisti. Tattaaffattuudha ka. Tokko tokko ilma ciisti. Utuma isheen ciistuuti abbaan manaa dhaqee bakkeedhaati sangaa yaasee qonnaa qotee utuma isheen ciistuu deebi'ee faasheetti gala. Utuma isheen kaateellee koshii kanallee gadi xaraddee bunumallee isaaf hin danfisiin ishee deebi'ee gala. Gaafa inni dhufee balbala rokkotee ol galu ija sukkuummataa nuftee yeetti kaatee ija cimaa jettii sukkuummataa. Yoo inni fuudhee akka bal'aaf dhiitichaadhaan fuudhee dhokkee irraa kaase immoo feestaalii ishee fudhatteetu mana maatiitti immoo baqatti. Bagan jedhe. Yoo barbaanne naggeeffatiin. Arfaffaa waa'ee maalii haasa'uu jaallatta kan jedhu gaafata jechuudha. Waa'ee maalii haasa'uu jaallatta. Fakkeenya 31:26 ogummaadhaan dubbatti barsiifni gaariinis afaan ishee keessaa hin ba'a. Waa'ee maalii haasa'uu jaallatti? Haasaa ishee jechuudha. Waa'ee waan lafarraa kana waa'ee miidiyaati waa'ee waan gatii hin qabnedha waa'ee jireenya isaanii ni ijaarredha waanuma dhimma hin baafnedha hamuma kana asii fuutee achii fuuteetu abaloo akkana jedhe jettee haasaa oolti. Maal haasa'uu jaallatti? Waa'ee maalii haasa'uu jaallatti? Shanaffaa namaaf ni yaaddaa ni gadditaa fi namaaf ni yaaddaa garaa namaaf yaadu qabdaa. Garaa namaaf yaadu qabdi taanaan abbaa manaa isheef ijoollee ishee ashittiif si yaaddi. Fakkeenya 31:20 isheen hiyyeessaaf hin arjoomtiyedha. Dhabaadhaafis garaa laaftiyedha. Arjoomuun kun immoo callisanii waan qaban fuudhanii kanii gandatti hiranii taa'ochuu miti akkaataa qaba. Ja'affaa amanamtuudha. Amanamummaa immoo qabdi. Abbaa manaa isheef hin amanamti. Ofii isheef hin amanamti. Maatii isheetiif hin amanamti. Ollaa isheetiif amanamummaa qabdi. Amanamummaan ishee akkami?
kan jedhu amanamummaa ishee adda baafachuun amanamummaa ishee qoree ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Torbaffaanii abbaa manaa keetiif bitamuuf fedhii qabda. Luqaas boqonnaa 6:45. Namni gaariin gaarummaa garaa isaa keessaa waan gaarii hin baasaa, namni hamaanis hammina garaa isaa keessaa waan hamaa hin baasaa. Namni waan garaa isaa keessa guute afaaniin dubbataa. Efesoon boqonnaa 5:22 irratti immoo haati manaa kee akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiif isaa abboomamtu. Haati manaa akkuma abbaa manaa ishee gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiifis abboomamtu. Daqiiqaatu deemaa jira waan ta'eef ani rafachaa. Bitamuudhaaf bitamuu inni jedhu kun egaa yeroo tokko tokkotti ulfaachuu danda'a. Haa ulfaatu iyyuu malee dubartiin abbaa manaaf bitamuu madatti malee bituudhatti miti. Abboomamuudhatti malee abboomuudhatta miti. Dubartoota dhaggeeffadhaa. Abboomamuudhatta malee abboomuudhatta miti. Bitamuudhatta malee bituudhatta miti. Kana jala muriitii naa ta'a yoo jette itti seeni. Haayaan kanan danda'u annaqee bituun qaba malee annaqee abboomuun qaba yoo jette immoo hin heerumiin. Kanuman isinii dhaama. Haal goonare. Bitamtoodha macaafnooti haa abboomamtoodha. Dubartiin tokko tokko abbaa manaa ishee abboomuu barbaaddi. Irratti olaantummaa qabaachuu barbaaddi. No. Aada maleedha kun. Efesoon boqonnaa 5:23 Kiristoos mataa ollaa kiristaanaa akkuma ta'ee abbaan manaas mataa haadha manaatiidha. 8ffaa irratti kanaan dura heerumteetta akkasumas mucaa qabda. Yoo heerumteetti ta'e heerumeera. Gaa'ela sana akkamittiin akka dhiiste. Mucaa qabda yoo ta'e immoo mucaa qabaachuu kee. Mucaa qabaachuun egaa heeruma qofaas miti. Dogoggoranii mucaa godhachuun hin danda'ama. Ati mucaan qabu jettee kan darbitu yoo ta'e boriftaanii ragaatu jira waan ta'eef isheen kun mucaa isheeti. Inni kun mucaa isheeti. Mucaan sun iyyuu immoo boruftee maamaa asiin jechuu dandeessi. Mucaa qabda taanaan ani mucaa qaba. Heerumteetta taanaan ani heerumeen ture. Garuu immoo gaa'elli sun akkasittiin immoo addaan hafe jettee wanta mirkanaa'aa ta'e dubbachuudha malee heerumteetu jirtu hin heerumne jetta taanaan itti heerumuudhaaf jettee jechuudha. Boor dubbiin hin dhaga'ama. Inni immoo deebisee maaliif na dhoksitee siin jedha. Sitti gaddaa gaa'elli sunis hin diigamaa jechuudha. Kanaaf wanta jiru amanamummaadhaan walitti himuun barbaachisaa ta'a jechuudha. 9ffaa irratti gaa'ela keessatti anaa wajjin jiraachuudhaaf immoo fedhii akkamii qabda yookaan kaayyoo akkamii qabda kan jedhudha. 10ffaa irratti fayyummaa kan jedhu jechuudha. Fayyummaa. Egaa kana hundumaa kan isin wal gaafattaniif wal qorattanii fi ittiin isheen nama akkasiiti inni nama akkasiiti jettanii ittiin wal balaaleffachuu otoo hin taane amala waliitiin wal dandeessanii hanga danda'amaa ta'etti jaalalli danda'aadha waan ta'eef wal sirreeffachuudhaaf wal qabachuu gaafa jedhu wal kunuunfachuu jechuudha. Waa biraatti fudhate. Wal kunuunfachuudhaaf jireenya keessatti wal beekuudhaaf barbaachisaadha inni kun. Malee mudaa irratti argiteetu dabarta yoo ta'e kan mudaa qabdutu guutuudha. Gaaffii kana gaafan isinii kaasu yookaan kanaan chaalenjii wal godhaa gaafan jedhu isheedhuma raawwattee mudaan qabne ittan ba'a yoo jette gadi goobattee akkasitti deemta malee ittiin baatu utuun fuudhiin jechuudha. Hin argattu. Jirti kaa hundumtuu mudaa qabdi waan ta'eef hundumtuu mudaa qabanni dhiiraas isheen dubaraas. Gooftaan isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Sagalee dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Amen.